Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko hin amanna. Ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii waaqayyo. Waaqayyoon kan isin jaallatu isinis waaqayyoon uumaa keessan kan jaallattan Kiristoosiin Kiristaan Amaanu'eeliin amantoota kan jaalatan hundi keessan iyyuu akkam jirtu akkam yeroo kana keessan nageenya waaqayyo lafaaf bakka jirtan hundatti isiniif yaa baay'atu akkam jirtu biyya keessas biyya hambaas kan jirtan hundumti keessan iyyuu bakka guyyaa har'aa kan guyyaa ergamaa Rufaa'elii akkasuma uumaa keenya abbaa keenya Egzaabeer Aabiitiin isin gahe yoomiin bakka walumaan nu gahe jecha wantoota guyyaa har'aa kana guyyaa kaleessaa kaasee onlaayinii kanarratti deemamaa jiru keessumaa waa'ee mucaa tokko tiif baay'een keessan haasaadha jirtu sababa isheen amantii jijjiirteef jechuudha. Egaa obboloota kiyya ijoollee tawaahidoo cubbuu fudhachaa jirtu baay'een keessan immoo arrabsoodhaan jechuudha. Maaliifi gaafa namni tokko cubbuu tokko hojjetu sinoo maaliif wajjin cubbuu dabalattu? Isheenoo cubbuu guddaa hojjette ni kuftee hojii isheerraa aangoo isheerraa ni buute waaqayyoon fuulduraa ni baqatte waaqayyoon fuulduraa ni deemte akkuma Addaam sababa cubbuu hojjeteef gannata keessaa bahe isheenis immoo sababa addunyaa fooniif filannoo addunyaa fooniif kan ta'e jecha filatteef amantiitti gadhiistee gaafa isheen baatu isinoo maaliif arrabsoodhaan cubbuu fudhattu? Kuni waan badaadha. Cubbuun fudhatina hin arrabsiina. Maaliif utoo qulqullummaadhaan bakka gaarii bakka qulqullummaan jiru taa'uun mala ta'e Addaam maaliif baature gannata keessaa? Inni sababa waaqummaa hawwee miti innis waaqummaa hawwee bar seexanni maal jedheen akka waaqaa taata yoo baala kana nyaattee dhee miti akka waaqaan ta'a jedheetu kufaatiin taane kufe. Isheenis immoo achan gaa jettee waan akkasiin argadha jettee kufaatiin taane kufaa jirti. Kanaaf kufaatiin isheen kufte immoo shumamiidha. Cubbuun kan abbaati. Gaarummaanis kanuma abbaati. Hammeenyis kanuma abbaati. Isheen har'a fuula waaqayyooti baqattee harka diinaatti of laatte. Hangafti seexanaas bar hangafti ergamootaa seexannis bar maal jedhe? Har'a liqa saaxinaa'el kan jedhame sun hangafti seexanootaa inni hangafaa inni jalqabaa sun inni jalqaba hangafa ergamootaa ture sun inni maal godhe har'a ijoollee baay'ee daandii waaqayyoo irraa qabsiisee ijoollee baay'ee daandii waaqayyoo irraa oofee harka waaqayyoo keessaa baasee ofiitti biluu barbaada jechuudha. Gaafa isin arrabsitan kan ammoo gaafa isin mataa ishee gadi gaggalabbatan kan ammoo itti gammadan maaliif? Gaafa namni tokko barrukutamee dhiiguun dhiiga dhuguudhaaf karoorri isaa waan ta'eef innis immoo ittuu ishee fudhachuudhaaf ittuu ishee borullee akka isheen gaabbiidhaan hin deebine ishee gochuudhaaf ittuutti baay'ata. Boru gaafa dhugaan galeef hin deebiti. Isheen baay'ee nama ollaanii gubbaarratti gaaffii gaafachaa turtedha. Maaliif yeroo baay'ee ijoollee qoraa turte gaaffii hedduu gaafatti ijoollee qorti wallaaltee otoo hin taane beekaa fa'aa kan gaafattutu jira. Ittiin nama qoruudhaaf yookiin immoo waanuma tokko ittiin mul'isuudhaaf kan isheen gaafachaa turtetu ture. Kanaaf kun immoo dadhabbinni kanuma isheeti. Ofiin beektu isa namni ittiin mul'een fudhattu waa hedduu gaafataatu boru maalee sadaqxe hedduma jibban dhaqxe. Lafti jibban sanyii biqilchitee namni jibban qe'ee nama dhaalti jedhu. Kanaaf namni qe'ee ofiitti jibbanis qe'ee dhaala. Namni sanyii ofii lafatti sanyii nama biqilchuu sanyii namaa biqilcha. Kana jechuun maalinni har'a isheen amantii kana keessa dura waa hedduu haasa'aa turte. Amantii namaa akkas isaan jechaa turte. Har'a garuu dhaqxe. Seexanichi maal godha? Karaa gara sanatti ishee fiduu barbaada waan ta'eef. Har'a baay'een isaanii ba'anii hin turre dura gaafa dhugaan galuuf garuu dhufan. Namni tokko gaafa badu uuyyitu. Gaafa dhufu immoo jettanii ililchitu. Maal? Dhufus mataasaaf deemus mataasaaf. Namni kamuu mataasaaf. Hojiin abbummaaf jedhe galaatee irratti መልካምም ከሆነ ለራሱ ነው ክፉም ከሆነ ለራሱ ነው እናንተ ምን አገባችሁ waaqayyo bar jalqaba dhufe dhiiga isaatiin addaam isa waaqummaa hawwee kufe sana fayyiseera amma garuu ibiddi kunoo bishaan kunoo jedhee itti argisiiseera qulqullummaa ofeete kunoo cubbuu barbaadde kunoo jedheera kan waaqayyo faana jiraatu qulqulluu kan cubbuu faana jiraatu immoo daandisa si'oolii fi gannan adda adda baatee qooddamtee jirti kanaaf kan gaarii hojjete gannata kan gaarii irraa fagaate si'oolii namni nama wajjin murtee fudhatu jiru abbummaan murtee fudhata kanaaf warri bade meeqatu ture meeqatus immoo deebi'aa jiru. Warri jirus immoo meeqatu badaa ture. Baduu danda'a dhufuu danda'a. Hundumtuu bara yoo waaqayyo filate mana isaa keessa kan turuu danda'u. Yoo waaqayyo beeke mana isaa yoo waaqayyo nuti bara of beekna malee waaqa nama nu beeku beekna nuti. Har'a cubbuudhaan meeqa keenyatu fudhatamee jira jechuudha. Kanaaf inni badees badeettanis ittiin gaddiina. Maa badees jettanii ittiin gaddiinattis hin boo'ina. Galata kee yaa waaqa jedha. Hunduu galata kee yoo jennee wayya. Ati akka feete godha. Ati akka feetetti deebise. Ortodoksiin har'a ni jigdi jettanii ortodoksiin har'a hin baddi jettanii ortodoksiin har'a hin geeddaramti jettanii baay'een keessa yaaduu dandeessu. Isheen garuu hin jigdus hin baddus hin geeddaramtus. Har'as jirti barabaraanis ni jiraatti yoomiyyuus ni jirti. Kan maqaa ishee balleessaa turan meeqatu har'a awwaalamee boolla keessatti rafeen isaanii tortora biyyee faana wal makeera. Isheen garuu ni jirti. Yesuus Kiristoos lafa kanarratti bara hin jaallatamne yoo yaadattu ta'e bara waggaa 38 guutuu matsaabuun bara sireerra ciise kan dhufee fayyise waaqayyoodhaami waaquma gooftaa keenya isa fayyise bara innis deebisee warra Yihudaa faana murtee du'aatti murteessaa ture. Kanaaga kana jira sii ga'e kan harka isaatiin inni fayyise sun kan namni garagaree isa laaluu dadhabee waaqayyo isa fayyise innuu deebi'ee murtee du'aa waaqayyotti dhaabbatee murteesse jechuudha. Kanaaf maalinni nus akkas ta'uu hin qabnu. Isheen har'a baddeetti baga badde. Piraangis warra ittiin jiraachuu dandeessu. Baddus
Uumammiitu dhuftus uumammiitu ishiin akkasii. Ishii saree mana lama nyaattu gidduutti bineensi nyaata oolan. As keessa yoo jiraattu mataa isheef jiraatti. As keessa taa'ee kanarra dawoo godhattee maqaa mana amantaatiin meeqatu mana amantaa keenya miidhaa jira. Meeqan mana amantaa keenya jeeksisaa jira. Inni keessa taa'es beekatu gaarii qabaatee jira hojjetan beekna baay'een keenya. Of faarsuu miti inni guddaa nama. Kan bades mataasaaf bade. Kan jiraatus mataasaaf jiraata. Addaan bargaafa badu gooftaan waadaa galeef. Innu kan inni waadaa galeef maaliif? Sababa Addaam dogongoreera jedhee boo'eef. Sababa Addaam dogongoreera jedhee imimmaan sabuusee boo'aa tureef Waaqayyos boo'icha Addaam ilaalee dhiifama gochuuf dhufe. Isheenis boru yoo dhiifama yaa gooftaa kootti numa deebiti. Inuma Waaqayyo isheedhaaf dhiisa. Cubbuu jibba malee cubbamaan jibbu Waaqayyo. Kanaaf baddu baddee dhufte mataa isheefi. Inni tokko gaafa bades gaafa dhufes mataasaaf. Inni bakka hin dinqisiifatina. Sila alam ለምንድን ነው የምትጨነቁ? የበለጠ ነገር ብዙ ነገር አለ ከዚህ በላይ የሚሆን ዋንት ተው ባየዳ kunis hin dinqiin jedhaa bare wanta lafa ibiddi dirasin samii bu'uuta kunis hin dinqiin maaf sin dinqee maal sin godha kanaaf isin hin dinqiin isin hin gaddisiisin jiraattus mataa ishee dhuftus mataa ishee deemtus mataa ishee abbaan barbaade qeesiin deeme daakuun hin deeme barsiisaan deeme faarfataan deeme faarfachuu miti yoo dhugaan galeef malee maal godha qaddasuu miti yoo dhugaan galeef malee maal godha yoo dhugaan hin galleef bararra paappaasiin qeesiin monokseen meeqa badaan turre faarfattoonni meeqa badaan turre har'a badanii meeqan jiranii qeesii ta'e maqdasii waaqayyoo tokko qaddasuu har'a meeqa badeen jiru har'a mataa isaatiin biyyoota garaagaraa irra taa'anii warri deebi'anii ortodoksii qeesii ta'anii warri turan ortodoksii warri qeeqaa jiran hin jiranii isaan kun maaliin dhugaan hin galleef aangoo fudhatan malee dhugaan hin galleef isaan kana jechuun maal akkuma Yihuudaa duuka bu'aa waaqaa ta'e luka taa'ee barachaa ture waaqa isaa dabarsee gurgurate isaanis baranii beekanii utoo beekanuu dabarsanii mana amantaa isaanii kan gurgurachaa jiran hin jiranii seexan hangafa ergamaan turre hangafoota ta'anii warra hangafa gurguddaa jedhamanii waamamaa turan warra rakkufan baay'een isaanii hin jiranii kanaaf akkuma Tasalonqee lammaffaarratti dubbatu lammaffaa Tasalonqee irratti kan amantii isaa jijjiirratu akka diiyaabiloos ni kufa akkuma jedhe sana ni kufa baay'een nama kufuu danda'a sirriidha warri ol of qaban gadi jedhu warri gadi jedhan garuu ol jedhu jedha kanaaf har'as warri ol of qaban ana malee beekas hin jiru ana malee akkasiin hin jiru ana malee akkasiin hin jiru hinuma kufu kanaaf anaa ta'a waaqayyo warri gadi jedhan fiduu barbaada. Warra nuti shoomni harka kudhan cibacibnu otoo hin taane warra harki tokko nama bahuuf dadhabee goda jiru namni irraa garagali namni hin beeku jedhu sanatu ba'a. Inni gaara jiru hin kufa har'as jedheera. Gaara jiraachuu miti inni guddaan yoo cimina qaban yoo dandeettiin keenya dhuguma kiristaanummaan keenya nuu gale bakka kiristaanummaan fannoo yoo dhuguma nuu gale maal godha kiristaanummaan nuu hin galle taanaan. Har'ayyuu kiristaanummaan jaarsa taatee siin galu daa'ima taatee siin galu dargaggeessa taatee siin galu yoo waaqayyo laphee kee keessa egzaabeerii fattina libba. ልብህም ፈትነው ለጴቄ ቆሬ ኮቲ ሙጫን ኩን ነበር ባቺሰ ጀዴ ዮ እኒ ነበር ባቺስተ ጀዴ ኦንስ ፊለቴ ቆፈዳ አቲ ፊለቴ ሚት ዮ እንስ ፊለቴ አቲ ፊለናም ቦሩ ፊለኖን ጌ ባየደ ካምብራስ ፊለቹ ደንዴስ አቲ ዋን ገራገራ ፊለቹ ደንዴስ ዮ አቲ ፊለቴ ተ እንስ ፊለናን ገሩ ኤሰዩ ነው ሀርአጋ ኢሼቱ ፊለቴ ማለ ዱራጅ እንንም ፊለን ኦቶኒ ፊለቴ ነው መቱርቲቱ ዋቀየሞ ዱማ ኬኛ ኑፋ በሬቹ ማሎ ያ ዋቀኮ ጀኔ ወሊን ፋርፈቹ ደንዴኛ ነው መረቲ ከናፍ Undi keessan iyyuu namaari maaloo yaa waaqa koo namaari na qulqulleessi jettanii faarfachuu dandeessu. Kanaaf isheenis akkam jettee faarfattee boru waaqayyootti deebi'uu dandeessu. Waan garaa garaatu jira. Kanaaf of eeggadhaa warri arrabsitan. Abbaan badeesaa badu abbaan dhufisaa dhufu. Humtuu isin hin dinqiin. Salaalam hunduu minum ayidanqaachuudha. Isin hin dannaqiin jedheera waan ta'eef humtuu isin hin dinqiin isin jechuun jaalladha ijoollee tawaayidoo adaraa keessan warri cubbuutti ofitti fudhattan cubbuu biraa dabalatan isa kan bades abbaa kan deemus abbaa. Isin hin dinqiin humtuu iyyuu. Yoomune raanfadho garaa koo na nyaata kanatee naaf ooltee guyyaa gaaf jimaata siin malee hin qabu fayyisaa lubbuu koo dhuma koo bareechee maaloo yaa waaqa koo dhuma keenya waaqayyoon nuuf haa bareechuu jalqaba keenya miti galanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u.